Muslimas haa ta'u, Pheenxees haa ta'u, Ortodoksii haa ta'u doo godhatee namni siyaasa hojjetu garuu abbaa siyaasaa jennee ilaalla malee amantaa hojii wal qabsiisuu sirrii miti. Duraan dursa namoonni kun amantaa qabu. Namni amanu ko safuu qaba afaan isaatiif. Nama amanu dhiisaati namni balbala amantaa gahee hin beekne iyyuu areeda baasee jennaan of eeggachaa dubbata. Namoota akkasii jarri kun Ortodoksii jarri kun Musliima jechuun sirrii miti. Itoophiyaa baay'ee jaallanna maaliif dhiigni abbootii keenya karaa bahaa karaa kaabaa lafeen isaanii waan jiruuf tokkummaa Itoophiyaaf hin hojjenna. Abbootiin keenya itti du'anii jiru. Tokkummaan Itoophiyaaf barbaannu garuu wal qixxummaa wal kabajuu. Nuti garbummaaf qophaa'aa miti itti jiraanne nuffine dadhabne garbummaatti deebi'uuf nuti qophaa'aa miti. Ijoolleen keenya qophaa'aa miti. Namni biyya kana keessatti wal qixxummaaf ofiin of bulchuu aadaa eenyummaa keenya eeggateen wajjin jiraachuu barbaadu hundaa wajjin karaa nagaaf jaalaan jiraachuuf qophaa'aadha. Fedhiin keenya isa. Atamaara, Tigreedha, Walaayittaadha, Guraageedha ajandaa keenyaa miti kun. Kanaaf egaa seenaa tokko Oromoonnis maaliif seenaan abaluu ka'a maaliif bakka akkasii kun sirraa jedhu Itoophiyaa keessatti hirmaannaa Oromoo alatti seenaan hojjetame tokko iyyuu hin jiru. Tokko seenaan nu ilaallanne waan hin jirreef haaromsinaa. Keenya jennee waan yaadnuuf keenya jechuun warra kaaniin keessan miti jechaa hin jiru nuti. Oromoon keenya gaafa jedhu kan waliiniti jechuudha malee kan Oromoo duwwaa jechuu miti. Sanas keenya jettu dhugaadha keenya. Yeroo keenya jennu nuti biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti gahee qabnaa. Achi keessa jiraannaa. Kan koof kan kee jechuudha kan keenya jechuun. Kan keenya jechuun kan koo jechuu miti. Kan koof kan kee jechuudha. Warri kan koo baranoo rakkatu keenyaa kan jaalatan. Garuu kan waliiniti. Waliin hojjenne, waliin ijaarre, waliin eegne, dhiiga keenya, maallaqa keenya ammas waliin eegganna. Wal qixxummaadhaan, wal kabajne, karaa seeraan, karaa nagaatiin waliin jiraanna. Kana alatti wanti ta'uudha maluu kana booddee baay'ee abdii kan qabu natti hin fakkaatu. Akka walii galaa rakkoon Oromoo bilisummaaf qabsaa'uu miti. Rakkoon Oromoo gadadoo jibbuu miti. Gadaantummaa jibbuu miti. Dhiibamuu jibbuu miti. Dhiibamuu sana jibbee aarsaa of gochuufis rakkoon qabu. Oromoon hin qabsaa rakkoon Oromoo eega bilisummaa argate booddee eega abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'e booddee muuxannoos ta'uu danda'a. Amantaa walirraa dhabuus ta'uu danda'a. Sirnaan wal beekuu dadhabuurraas ta'uu danda'a. Waliin dhaabbatanii bilisummaa argame tikfachuu, oolfachuu, bulfachuudha rakkoon keenya. Isarratti hojjennu. Oromoof qabsoon barbaachisu amma bilisoomuuf miti. Bilisummaa sirnaan bulchuufi. Bilisummaa sirnaan tikfachuufi. Kana irratti jaarsoliin abbootiin amantaa dargaggoonnis hojjechuu qabdu. Kana goonee jennaan gama keenyaan addunyaan baay'ee dubbachaa jirra waggaa 10, 15, 20 keessatti gaaffii tokko malee shakkii tokko malee badhaadhinni Itoophiyaa keessatti osoo hin taane addunyaa irratti kan mul'atu hin ta'a. Waan jenne waan jalqabne hunda hin finna. Waan jalqabneef waan jenne kan finnuuf humna addaa waan qabnuuf qabeenya addaa waan qabnuuf miti. Laphee qulqulluu waan qabnuuf Rabbi waan nu gargaaruuf.